Laakki jiruun dhiira malee hin jirtu amma nuti amma jiruu shamara malee hin jiraannu. Arabbii kiyyaa na jiraachisa. Kana oofta rabbii keessa jiraachisaa rabbi sababu jedha laal sababa rabbi karaa rachisaa rabbi wajji amma. Sababa yoo ta'e jiruuti yaa goobsadha malee. Anamma ispaaltii kanarra gadi ba'e ispaaltii kanarra ciisee rabbi yoo jedhe bar hin ta'u bar sababa fedha rabbi yoo kadhattu bar daladdee kadhataa bar. Beeka fati bikaan rabbii kiyya bikaan dhiira buufadhu san iddoo bakka dhiiraa san iddoo waan hin buufadhu waan hin abdadhee waan hin karoorfadhee jiru dhiira nan beeksisan. Dhiirti sin dabartu. Kana ooftam. Ma akkana hunda wanni jechuun kunillee sirrii miti dhiirri namni dhiira malee. Maal jechuun amma ati dardara singididha heerumni siif birkiidha malee anaaf birkii miti. Ma ati dardaraa miti isa? Yee? Sirrii xaabiyaa si harkaa qalaqalam. Dardaraa miti? Normaan no xaabiyaan maa qalaqalamti sareen osoo beektuu bawajji. Nuti. Hundi na nyaatu biyyee ashlam. Ati dardaraa miti daaga amma? Ya? Ya? Masal banni Oromoo ta'a. Kooti mee hundi ashlamoo seeniyatti maal kolfitu? Akkana na sobdi. Akkasii waan ta'eef. Deebiin haa deebisi. Salaam alaikum nagaan bun. Dardara jechuun maal? Dardara jechaan inni nama siingiliidha. Haga silaan fuune fuudhuuf karoorsadhaara fuulduratti. Atillee akkasuma. Akkasuma. Maarri nu haarawaa miti waan jettu kana waan laayifii wayii nama qabu wayii akkas. Laa nuuf haarawaa miti jechuun birkii miti heeruma jechuun yeroon taas kennanii deemti. Dhiira yoo ati dalagattee of fakkaattee nama jaalachuun duratti of jaaladhu. Gaafa of jaalattee jijjiirama tokko jireenya mataa keetii dhuunfaa gadhaafattee abbaa feete fiduu dandeessa. Waan ta'eef yeroo kanatti dhiira nu feesisu nuti. Kasongo yee sirrii ofaan jirtu batakka. Wallahi sirrii dafati maaliif ka jettoote ol kaatee nama tokko niin jaalladha dura jiruun tiyyatuun akkamii akkaataan kiyya kun akkamii an akkam keessaa jira of laaltee ofitti of deebitee of jaalattee erga of jaalattee nama mataa keetii jireenya dhuunfaa uummattee booda komaandara miti koomishinara fiduu dandeessa. Mee kamiin jee? Sun jaalala miti gaa bituudha malee. Isan bittu kaa. Yoo ati of taatee amma fakkeenyaaf jireenya mataa keetii kophaa jireenya. Maal gaafa duraa wallachuu wal bira oofatanii maaliif maal wal jala oofan maanaan jetta reeran? Laa hin jiru wanti ana dogongorsiistee ofii biizinasa dalagattaa lubbuyyee. Fatiin na dhagaye. Maal salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam. Miki kan darbaa. Ana dalaysiistee ofii biizinasa ana gara biizinasaatti gara jaalalaa fi intinitti na bobbaastee ofii biizinasa dalagatta. Dibaa maal jechuun ati jaarsa namaati maal taate sila maal taa'eef? Amma anaan akka jaaladhee jaalala bira deemu na godhaa ofii keetii biizinasatti seenuun kun of maal jechuun. Naman fedhuu yoo jettu kanaat akkamitti? Keenyaaf already anaafiti akka nama takkaatti saayiba hiriyyaadha. Waan jiru dagadee qabnee wal cinaa dhaabbannee wajji deemuu dandeenya. Nama jiruuf jireenya keetiif siif ta'u atis kaayachuu dandeessa. Of ta'uu qabda bakka. Jireenya kana keessatti gaafa of taatee ibaadaa kee gootee rabbii kee yaadattee jireenya anamma wallahi dhiira yaaduu dhiseetiin jira akiraa kiyyaa fi duniyaa tiyya malee. Maashaallah aleek. Gaafa of taatee nama tokko ol kaatee siin jaaladha shettee maraachuu fi caala ati of jaaladhu. Ati of jaaladhu jechuun kiyya waan biraatii miti. Of jibbuu kiyyaa osoo hin tahin ati of jaaladhu bitee siin jedhu of taatee akkaataa kiyya kun akka maal keessaan jireetti gaafa of taate laal tiyyaanii fi teenyaa dhadda jettee Oromoo. Tiyyaanii fi teenyaa dhadda gaafa of taate jechuun abbaa fedhe fiduu dandeessa. Abbaa fedhe fiduu dandeessa siin jee ammas qabeenyaan isa bituu caalaa gaafa of taate haajaa namaa dabdee akiraa teetii fi duniyaa teetii fi yaaddoo ite abbaan fedhe asootiin maratanne inni si maratachuuf yaadii godhaa jechuudha. Maashaallah aleek kana of. Waan ta'eef hin qabnu abbaan fedhe yoo si fuudhe abbaan fedhe yoo si jaalate abbaan fedhe wallaahi rabbitu na harka hajaan qabu kan si galee ani kaayyoon kiyya muraanni kiyya bikaa yaadee gahuudha malee abbaan fedhe si fuudhe
jinniin fuudhee insiin fuudhee waan takka fuudhaa fi heeruma jechuun itti naqqabatta. Duniyaan abbaas viidiyoo fi waan ajaa'iba waan ajaa'ibaati. Sadarkaa qaba gisee siin jedhu dhiira jechuun duwwaadha. Dhiiraa fi dubartiin rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam. Dhiira jechuun maalidha? Sallallahu alaihi wasallam. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam fuudhee xumuraadhalee jechuudha. Dhiira jechaan maalidha? Dhiiraa fi dubartiin wajjiif uumamtee wajji jiraatti bareeddiis jedhe. Yaani dhalaan miidhagina jiraachuu hin dandeessu dhiirtiinis dhadhaa jiraachuu hin dandeessu gin wajji bareeddii jiraachuu sanii maal si feesisa itti yaaduun kiyya sirra beekumsa qabaadhee osoo akkaataa mataa kiyyatiitti akkaataa arafaatitti jechuudha. Of ta'e bakka of jaaladhu akkamii kaayyoon tun akkamii si galee nama tokko akkanuma akkaatee siin jaaladhaa dura ati of jaaladhu nama sana yoo magaalaa dheedhi amma jalbaaba kana gizeen ilaalee uffadhu natti taamoo natti hin ta'u jeetii ilaalee uffadhu. Gaafa nama tokko olkaatee siin jaaladha jettee namni kun na baasu moo na baasu sadarkaa Abiyaan kee kun bar deemtee sirrima dhuftee akkana yeroo taxaamamtu kana naan laa sanii miti dubbiin abbaa fadii na caqasee wallahi si deessitti hafuuf jira fadii. jechaan sirri haasofte bar sirri haasoftee dhuftee oo xamazzazamtu taabiyaan amma sirrima jirtaa nama laalsi jalaa qabu jira bar macarrashaa irratti baalaansii isii kanatu accaraarra siyaasaan mareet maal dubbiyee. Guute keessatti hanga feete qabeenya bal'aa qabaattus, hanga feete tujjaartus, hanga feete bareeddus duniyaan tun hanga xiqqaadha gaafa irraa galtu beektu. Hanga jiraannu beekna malee, hanga nyaanne duunnu beekna malee, hanga jiraannu beeknu. Duutii yaqiina guyyaan beeknu. Sanii jecha duniyaan tun akiraa fi jireenya kiyya qofaan naa keessa malee ani waa'ee jaalalaatiif waa'ee dhiiraa jinni jaanka kalli wal. Dhiira jechuun ifiif si barbaadde ati of ta'e bakka. Kana wakka naa taate hoyi ويس برا جرى ريد سلا الريال ترى سلا كلا شرط غلطون أكنا قابة هاتي وانت كسيدا ما بكاتي بركي دانو ستيني مولا تو بيك تودا أما زبرتي ونمان ونسيه من اللي نجرو ربي رسي عجبيسو لغا ستي مفديروني نوتي أما ورني بربانو أتو دبتي جرتا شمارا وفي إنما جلا في جدي أكس نونجت وسو إنتاني شمارا لا نتو دريه تانوس نتو سربينوس نتو مال جنوس bultiidhaaf shamarri nu barbaannu jireenyaaf shamarri nu barbaannu shamara mataa qabattu shamara waa hundarra rabbii ofii jaalattu rabbii ofiitti amantu laman nimmiitu nama sii galee namni rabbitti amanu nama miidhu haga fedhe badaa yoo ta'e yoo sodaa rabbii ka qabu ilma namaa hin miidhu sii galee nama akkasiisan feena nuti ati immoo san taate karaa sana irra jirta maashaallah namni xilaa gaariitti dhiyaate raaddi maal faana oolte dheeda barachi jedhanii akkuma sanii hiriyaa gaarii ooluun nama gaarii faana ooluun waan gaarii nama barsiisa. Karaa gaarii irra jirta waan bareedaa irra jirta kana si jabeessa yaada jabeessa. Gaafa ati rabbii ka yaadattee onneen teetu si jiitee jechuudha. Of yaadattee gaafa nama ati ofii jaalattu dhabde rabbiin nama ofii isaatii jaalatu si fidaa jechuudha yoo obsa qabaatte. Malee jaalala kalli wanni jaalaltee hinjirtu naatu siima wallahi akkas illee hin jirtu osoo qubna gar illee haasofne akkas illee hin jirti jaalala akkan nu hinjirti ajannu hinjirti gilsitti jirti malee innatti hin jirtu gaafa ati ol kaatee nama tokko jaalattee rakkatee nama saniif bakka yaanii wanta taate rabbiin dammoo nama ofii jaalatu si kanna hundarra dooseen ta rabbiitti caalanii beektaami. Waan ta'eef bakka duniyaa kana laal duniyaa qabadhuus laal duniyaa harka laal diin harka mirgaatiin duniyaa harka bitaatiin Maashaallah muna dhugaa warra koomentii ara lubbiyyeen gorsitu ajaa'ibaa taate laal bakka eegamtu san geettee jirti das nama jette akkana yoo nama gorsitu. Gaafa Somaalee jiru waan gaafa caffaru san ol ba'ee jechuudha. Namni narra caffaree sin jiru namni narra sirbee sin jiru gin duniyaan dhumtu. Maaliif siin jedhe beektaa rabbiin kafururrayin gisee siin jedhu bakka jiruuf jireenya keessatti fati wallahi gaafa ati rabbii keetitti amantee gisee siin jedhu namoonni rabbitti amana geessaan gadi fageenya rabbii onnee qulqulluun itti boche nama namni qaqqabu rabbii tol qaba yoo nama nagayaa taate rabbii. Maashaallah alee isa kana argee ani gaa yooma ittiyuu tagabbaruu baatte aayidiyaa fi yaada kan kee kana argee ani baay'ee takka gammada bakka sanuu yoo jiraachuu baadhe rabbi nu haa qajeelchu hunduma kenna ati akkas taatee haala akkanaa yaaduun kan kee moorzaan waan nama gammachiisu because hundummaan kennaan sirbinaan caffarra maalii jenna malee keessa keenya rabbi nu beeka
onneetiin na bakka jirtu namni nuti jaalannu yoo nu ga'e immoo gammachuun san caale hin jiru. Rabbi du'aayin akka jaffarta kanatti itti fufiifi miti waan akka sirraan jeen qaba. Already nama jechuun jiruu keessatti hin dogongorta. Erga dogongorte keessatti amma fakkeenyaaf fedhi yooma anaaf fedhi akka rabbiin beenu yoo anaan fakkeenyaaf maal dhiqamu maramu gaafa fakkeenyaaf badii gaafa amma fakkeenyaaf badii asitti balleesse ayyeesh gaafa fakkeenyaaf badiitti laal du'aayii keessa qof lafidin jaartii abbaa mana kiyyaa jaartii abbaa mana kiyyaa adda si hammatu tafissi qabdu tafitti si qabdii fi si jabeessitee baa hunda caalaa si abdattu. Qonni kun jaarsa kiyyaa addin akkasumatti erga takka fuutes dubartii biraa isii malee dhagaa gurraacha rabbi sitti haa fakkeessu. Amiin. Dubartii biraatirra ija yeroo rabbi sirraa qabu. Amiin. Afaan Oromoo rabbi si haa godhu. Faanta ardaneechi rabbi sirraa qabu. Ardaneechi rabbi sirraa qabu boo. Ardaneechi ማለት ምንድን ነው? እንቀባበል። Ardaneechi jechuun nama faanan tolle jechuudha. Amiin amiin. San rabbi sirraa qabu jaartii nama da'ee fuudhuu barbaadallee naaf dawwaluu dandeessa. Okay. Ta nama da'ee fuudhuu barbaadde naaf dawwaluu dandeessa. Okay okay. Already harki namaa waliin shubbisa jette beeyta Oromoon. Okay. Sawwaan ta'eef wal fakkaattii wal barbaaddiitti ija lubbuun see yaaddii jetteen taltee. Assalaamu alaikum. Araboo. Lubbuyee. Wayyo lubbuu koo. Saniifuu. Akkasii. Echi booda akkas taatee dubbiin akkas taatee. Shaashee wayiitu hin jirtu. Ani shaasheedha. Eshti shunkurtiyyee. Dhiisi kuni waan aadaa maleedha. Lubbu shokolaataayee. Lubbu shokolaataayee. Wayyee. Lubbu shaamaayyee. Wayyee. Lubbu jaarkaaniyyee. Maal jette? Lubbu maqorqoraayyee. Ana ooftu. Walaa qaban. Yoo na jibbee tallee dirqama na faana naasa'in ituma si jibbee jeesu beeshi. Hey! Kazongo yeye. Mambari naga. Kazongo bana webo. Sawwaan ta'eef amma anaaf ati osoo namni gaditti nu eeguu jechuudha. Rabbiin olitti nu fuudhee ilmi namaa sababa rabbiin si godhee amma ati makiinaa ati gurraattii qabdaa amma makiinaa diimtuu bitaa. Ana adii qaba. Ati adii qabdaa. Kazaa jechuun anaafeetii ani jechuun haadha mana keetii talamadaa. Adii biti anama makiinaa adii lama fa'a ajajuudha. Adii biti kabira. Ana haadha mana keetii talamaffaa jechuun seegalee. Makiinaa lama adii ajajuudha garuu eenyu akka ofuun beeku malee kabira amma haaraw. Anamma haadha mana keetii talamaffaa jechuutti yaadee bakka akkamiin cimsee hojjedhee gorsa namni nama gorsuurra kabbaaniif gorsuutu irra wayyaa beekta. Yaa. Kan namni si gorsuurra akka isheetiif gorsitu saniitu irra wayya waan ta'eef. Alhamdulillah rabbil aalamiin namni fayyaa qabu adda bin qabu. Tattaaffii godhu jiran jettu bareedaadha mana keetii talamaffaa ta'uudhaaf meeqam jetta meeqam ta'uu silaa akkam yaadni kee. Bakka bal'inaa naasuuf naamma bakka sa'aatii sadi muluu laayifii teennee mirii ati hin dadhabdu silaa ani bee hin dadhaba. Waan nagarra moo keessa sa'aatii irra guddaan biratti gubdee deemtaa isa jaalallee teessa zoowaa kan wajjaa zooyita. Salaa malee. Bakka adeem. Adeem galaaqariin. Ishi sittaa tola. Kanuma siin jechuu barbaadee tanillee. Waan jettee siin beektaa. Maal jette? Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Kam nagaa? Fayyaa jirtaa? Jirta akkamati? Maal beekaree? Nagumaa fayyumaa. Warra isaati? Warra arsii tatiyoo. Anillee warra arsii lixaa shaashamanneedha. Okay. Anillee gara shaashamannee kana akkam reeffa yaa? Staaf dullaa ani warra argeeti. Staaf